Magaalatti buna wal waamanii silkii qabatanii tiktokii bilbila qabatanii bunaaf nagaan dhabinaa jedhama miti maal jechuu isaaniitti baadiyyaatti hafe. Magaalatti buna wal waamanii silkii qabatanii tiktokii bilbila qabatanii TikTok lah. Bunyi kee gaarii dha. Bunyi kee mi'aa jechuun isa fe'e jechuudha. Maaliif ol yaamure? Amaleeffatanitti. Kanaaf kun safuudha. Waan akkasii hafuu qaba. Kamtu safuudha? Buna wal waamanii bilbila irratti xiyyeeffachuun kun safuudha. Baadiyyaatti jira garuu. Achitti buna wal waamanii taa'anii waliin haasa'aa dhugu. Asitti akkamitti argiteeti? Mee akkamitti dhuguu magaalaa keessatti? Asitti buna kaa'atanii silkii bananii. Igni wayituu nama asiin namatti dhufu. Hish! Anuma maalatti ergisiin jammar? Laala anuma maalatti ergin gara kiyyaa bas. Shuhada. Uraa qaba. Bicoo ganni ani kan arge kunoo aramni takka hin dhukkuba jee. Garaa baqasanii itti kennan kan arge ani kunoo garaa baqasanii nyaata achiin itti kennan limmoodhaan. Ani handhuura uraa eegan handhuurri bicoo handhuurri akkamitti dhiiga dabarsa handhuurri dhiiga dabarsa nyaanni gadi yaa'a. Anchi kun ibeda he yaza fatari israelo shubanari beku bayyesus an beku mara min raka beku war goraki ay beku an beku gisito garbi an nadik an nagarame ura qaba nuriye yani tigist kun bashit aqay ndo bazala jirti yantu nuftashin tergana adi barazowne ke nama kofalkisa maramiya dako maramiya de akkamitti haajeetani gaar akkamitti hadurarra dhiigni haajeetin na irnatti erginaan ani dhiiga agarraan narri fadhe akkamitti hadurri dhiiga qaba dursa tigo akkamii ganniyatillee tigist keessanillee si dubbiseen ture bilbila siifan erganaan jette yaa'u hojiidhaan biizii taate yeroo sanatti isuma dhugaa dubbachuudhaafi namni kamuu hirrifata. Tarii in arginellee dhaati malee namni hirrifata biyya kana keessa namni immoo waan hin taane waan kana waa araba Yesuus ani maal gaafa yeroo dura argu humnaa ol hirrifadhe kino ijoolleen baay'een na bira jira hin nagaan micayyoon kuni sumatti bakka na yaalaa geejjibu jira suma dhugaadha bakka soba miti inni kun waanuma ta'e jechuudha micoon kan jiraatu baay'ee Abu Dhabii. Kanaatii fi micoon kun numaayyuu dhibee guddaadha kun hin ta'uudhanii tigee tarii alis akkuma kee kanan gaaf duraa jedhe. Galteerta obboleessa dhiifama hojii maal muutii qabaddu yeroo tokko. Muutii qabaddu ta'e baqara anaatu sadeen kee jala ol taa'ee si waraabe kolkollee bonitti. Ase intala ko warri mudree taraa of eegas ni wayyu. Qulqullooti. Tigisti waan dubbattuu fi malee namoonni kun hin dubbatanii keessumatti waan akkanaa jiru jedhu ani gaafa duraa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maanni soba jedhee ijoolleedhaan lola kaasen micayyoo sannaa barbaadaa jedhee akkuma na beektan ani miidiyaa irratti amma waan tokko dhugaadha jedhee irra ga'utti yoo ijoolleen madaamidhaa himatte toleedhee fudhan micayyoon kun isuma asiiti. Jiraattuudha Dubaay kana keessa jiraatti naannoo ji'a 7-8 mana ijaazaa turte ani amma ishiif haaraadha namoonni wajjin rakkatanii mana yaalaa geechanii galisi gargaarra jedhanillee jiru kanaafi dubbiin kun dubbii sobaa miti egaa waan dheekkamsa akkana namatti fidin ijoollee dheekkamsa kun dhugaan siniin jedha hundumti keenyaa yoo fayyaa qabnu kana hagam takka waaqa galateeffanna hojii dhabne jennee yookaan hojii nuti baay'ate jennee tookaa madaamin akkana nu gooteennee waaqa namarrarra garuu ijoollee kunis jira argitanii. Kanaafuu waan akkanaaf nuruma keessan dhiigaa jira jedhin intala tanaan itti galu dubbii barantalooti iddoo tolseen sistee malee ay gabaatu.
Micayoon kun dhaggeeffadha amma micayoon kun rakkinni ishii micayoon kun haadhaadha ijoollee sadiiti isuma anii fi ati ijoolleen biraa dubartoonni uumama rabbii ji'aan dubartiitti pireedii yookaan marsaa laguu jedhamu sun gadaamessaan odoon taane gara handhuura ishiitiin ba'aa jechuudha amanaa yookaan dhiisaa kun isuma dhugaati. Kana kuni lola rabbiiti isinii galee na waaqayyo immoo nama jaalatu qora. Anatuyyuu miidiyaan siyaa beeku jedhe malee micoon adaraa namni nan beekin namni nan dhagayinii jetti isinii galee garuu immoo micoon kun gaafa duute qarshii walitti guurree saanduqa binnuuf qarreeffa biyyatti erginuun ta'uu hin qabu. Micoon kun ijoollee sadii qaba. Mana yaalaa deemee taanii amaliyyee ta'inaan jedhanii nama geecha jira immoo as jechuudha isinii galee Dubaay keessa mana yaalaa ani waan hundumaa qoradhee irra ga'eetan kana miidiyaatti baasu. Jennaani amaliyyee si goonaa yookaan opereeshinii si goonennaan micoon maatijoon tasa du'e hooyi ijoollee koo hooyi hin arguuyi. Amma bilbilatu tokkicha malee sagalee ishiis isin dhageechisuu hin danda'a jechuudha. Egaa isa fayyinaa waaqayyo waan godhaa fi yaa fayyisu isiniin jedha waan jettan immoo isintu beeka malee dubbiin dhugaadha isiniin jedha. ሴትዮ አሁን ገብቶብሻል? አሁን ገብቶሻል? አማርኛ ራሱ ጠፍቶብኛል እኔ። ገብቶሻል ቲጂ? ሴትዮ ምንጨዮ መታፋጂ ሲፍ ገለ ነገስ ሞይ አይ ሞይቲን ጎደያኒ ዘራን ጂያኒ Other people are doing Christmas for the coming. ani beeku dhugaa ani sodaachise dubbachuma si laaluma sodaadheeni ani lammata natti ergin garuu waa hundaafu homaa natti erginan ati na rakkifte atini adda kaan nama baalagee wal gofaa natti ergitaati adda kaan nama rakkate adda kaan nama kaan waluma ati natti erginee jiru baalagee wayiidha homaa natti ergin bulookisi godha ani narrifadhe dhugaa rabbii hin waraana na se'e duraa Inda mana bitarge be katanandura cabiyati na salbisini si salbisa dhugaa Amma kaawul waliyaa sun akkam jirtu? lubbu ganni dhugaa dura mana yaalaa geessaa jaa mee akka galchituun ani mataan ani waan numxatu nan goone hin jiru ani narrifadhe dhugaa na dura naqite No, qalbii malee micattiin eessa jirtu baalla. dhuguma micoome si garramame alfiya Micattiin. Wayye. suuraa si erganii lubbu Miskiina laaluu sodaadhe ani gadiin dhoofu. ani laaluu sodaadhe micoo akkuma kan keetan ta'e ani narrifadhe eengidda kun jara walqalu tokko natti argite halkan durra finan bula micoo tana rakkadheeni har'a immoo Mee micoon akka micoo gasti ragalchita Gama namatti ergiti waan akka. ganni micoo mee akka galtuun bahee bilbilaa fi yoo ganni gasti Ayyaantu micattiin eessa jirti ayyaantu micattiin eessa jirti baalla. Abu Dhabii Kanaafuu waan itti wanti jedhan ani la Abu Dhabii miti Abu Dhabii eessa jirti. Abu Dhabii jirti. Kanaafuu waa wanti jedhanii miti wallaahi. Hee, ayyaantu. Siif haa birmatu. Wayyi. Abu Dhabii jirti. hayyaantu Abu Dhabii eessa qafadhe jirti. Oo. Oti go. yoo marsaan laguu si irraa bade hin badaa bakka inni fu irra deebi'ee inni mul'atu hin badaa Hin badaa yeroo dhufuudha jedhu na waraana akka waan garaadhina wayi na dhoo wayii na dhiiba jette yeroo sana ji'a sanatti yoo dhufu mana yaalaa ijoolleen na geechanii dirqama opereeshinii ta'uu qabdii jedhan jedhu. eeshi Yoo jiin immoo deemee guyyaa shana san darbe inni isa ammas ji'a dhufutti akkas. Amma immoo na waraana itti na dhukkubatti. Dhukkuba jiraama. inni hin bahu fi waan hin baaneef hin dhukkuba dhukkuba kuni dhukkuba Wayyi dhugaa rabbi waan akkanaa nama. amma Dhugaan waan hin ta'u wal'aadha. Mee asirra galcha joo. Asirra galcha abbaarraa dhaga'uu wayya asirra micoo sana galcha. Fidi waan rabbiin namatti fide isaan qabu. amman turu galgala ta'e malee amman turu amma isiini mana madaami jirti moo kontiraati jirti moo ala hojjetaa jirti mana Ilaa maadaamii ala hojjetti waraqaan qabdu mana yaalatiifu waraqaan qabdu dhaqxee gaafa. kana kun Ayyaantu laal. Ayyaantu wanti isiin sodaatu tokko hin jiru waan rabbiin namatti fide waan dhibeen ikkoo saalan qabu waan rabbiin isitti fide miti waan isiin ofirra keette rabbitu irra kaa'e. Namni barbaade waan namatti godhu rabbitu irra saalan qabu. nadagaa waan isin hin ta'u mucayyatti kuni rabbiitu namatti fida rabbiin kuni waan namatti fide qabu waan ta'eef hunda keenya waan akka malee waa baraaruuti dirqama mucayyoo tana biyya gashuudha.
biyya galtee biyya kiritti fayyida isaa fayyitu oo yaallamte isaa yaallamtu akka hiree haa taatu kana biyya galchuudha kana godhuuf immoo nama barbaachisa qabamee tikeetti murree kara biyya galchuudha. Galgala seennee galgala sa'aatii akka Itoophiyaa sa'a sadiin booda seennee waan ta'e walitti namni gargaaruu danda'e ishiin isaa dhiyaatu ta'u namni gargaaruu danda'a gargaaru tikeettis ijoolleen immoo waraqaa hojjechiisuu danda'an hin jiran waan ta'eef isaan isaa dhufaniiti akka sa'aatii dheeraa hin qabu irraa ba'an galgala wayyaa galgala namni illee hin dhufa waan ta'eef. Okay bakka haa ta'u warri opportunity taate deessee jettan dubbii bakka hundaafuu galgala irraa naasoftu namni immoo pireediin yeruma dhufuun hunduma keenya dhukkuba warri jettan dhukkuba qofa otoo hin taane pireediin maal ijoollee yeroo meeqara leebee dubbadhare warri amma dhuftan marsaan laguu yookaan immoo pireediza jedhamu kuni hunduma dubartoota keenyatti odoo waggaa 45 hin darbin dhufu kuni gara handhuraatiin ba'a. Kuni jechuun dhibeedha jechuudha fayyina odoo hin taane. Soo kana mee hundaafuu sa'a ja'aan booda Gabilah naratin baca-baca ni muiti kapan do kanar gadi boy. Tolen telegram sono mal baca-bacin tal. Amma silkin ki yalla gero debi ena mangal tumalin godashe. Ya wale ko ya wale wala ko zuzu ma zizi bara zala gotan demta zala. Min rabta rago zisir. እዚህ ጋር ምስሞን ስጠኝ ስለህ እምቢ አላልከኝም ሂድ ከዚህ እንደውም ብሎክ ነው ማደርግ አይገርምም ብሎክ ሲጎዳዩ ዙዙ ዚዚ ዙዙ ነው ዚዚ በቃ ከእትዩን ቀበቹ ነው ገኒ ኮ በቃ መገሮ ጂ ደሙ ፈንጀዳ ገኒ እሺ ሰሬ ኮ አደራ በቃ አቲ ጀባዱ ዋቀይስ ወጅናቶ ጊፍቲ ኮ namni tiiji jinaa seebarin salphata na salphisti inaante viidiyoo maaloo natti ergitette amma sinirraa ba'uun oromootiyaa bicuu ishee rafama galgala jebii seena galganni laaf shish ana afaanin firaa ollaa kiyyaa jira jettee oromoon maallaa goota ganni laaf naan jedhe ላፊ ብዙ ለሚላለበኝ ግን በእውነት የሚወደኝ ነው አጣሁት እንጂ